rajam mari namni takka takka bas wa itille hingattu itille herrefadhu inille itille hingammadu nama abaarsa qabu rabbii tisa akkana godhe malee wallahi micayyoo waan takkallee hin taane kuni rakkoo sammuu isaati malee ilmoo namallee maqaa hin balleessina. Kuni isaatu rakkoo qaba fayyaa hin qabdu sammuun isaa fayyaa hin qabdu obboleeyyan kiyya namni ajandaa isa godhatanii ooftan rabbii keessanii waliin dhabina akka namoo ijaan bira kutaaf irraa dhiisaa malee wallahi sammuun isaa rakkoo qabdi sammuu fayyaa hin qabne ilmii qaba nin jaaladhaan kara ilmii qabutti ilmii qaba garuu ilmii qaba rakkoon isaa sammuu isaatu rakkoo qaba rabbii waliin dhabina ajandaa irraan godhatina maali ajandaa namni akkana kanaaf ol beelsinillee himalee والله الدور اللي هاسود أن تكادوا بدين بيقربين أفان جي خلنا كبر. زمزم ميدي فهم كل كيس سلوك ركون سامع لني كوي. يكون تسمعوا كم دبرتي كم يجيبوا. لا دبرتي والله هو ثم نمل مرة دلني متين قوم كمتونا ما قرتي جريني بولترتنا ما ثومتي ربي نساجر واتل شو ماله ربي نما جلدي توكو كجيل جودن دار ربي ساق كجيل شو ماله والله وبالله نم المولر لونا مجريني خسرت لنا ما تومتي والله مجيو سنلي مكلم بلي سنا غرو دلان لولا يفهم كويس اني متي مال ركون سامي وان تو جرامي تسلا الدباسي كدون ندو مال درالي ديم تفهم بوشيسين دوغا ربي كنا كنا بيتات ما سي ركون سامي مال را فيان كم ندو والله ندو مالي اجندانا مول باس كنا راندو بده مالي دبتول لين فد والله اجندانا مول باس ودي كتسو اجيفدو زمزمي الراس على الرتو على راجنا نمو الى ميدا اجيفدو راكون نيكابو مالي على راتي على سونيتي كابو على دبرنا غاو كه بليز واتكو دبچو دفه مالي انسي كالي سغلغلا من مبارك مسماتي gargaarsi akka godhamaa ture nin dhagee jechuudha maalidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsi haa godhamuufi jedhame ture jechuudha bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhumaan dhaggeeffadha please obsaan jechuudha anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu waliin arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu dhabni immoo gargar ba'uu hin dandeenyu isiniif galee wanni aanaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u kan wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha jaalalli nu gidduu jiraannan gargaaramuu batee wanni tokko illee gidduutti uumamu hin jiru jechuudha garuu maasni fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira inni illee fayyaa qaba nagaa qaba nama dalagatuu danda'udha yeroo ammaa kanatti gargaarsi nama waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti yeroo fayyaa qabnu kanatti yeroo dalagachuu dandeenyu kanatti gargaarsa nama nu barbaachisu so gaafa nu barbaachisu dhufuu danda'a gaaf sana rakkoon qabu itti aansuudhaan immoo ani abbaa mana kiyyarraa isiniif galee jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba nama tokko faana jiraachuudhaaf maallaqa qofa miti kan yookaan immoo maallaqa immoo dhabee isarraa fagaachuu hin danda'u yoo jaalalli nu gidduu jiraate jechuudha garuu maalidha namni jireenya isaa keessatti waan fooyyeffatu qabaachuu danda'a waan sirreeffatu qabaachuu danda'a yookaan immoo yeroo amma kana galfachuun barbaada ammuma kana naaf ta'uu qaba waan kana naaf godha ka jedhoo ta'e jireenyi jaalalti obsa barbaada waan hundayyuu obsa barbaada tasgabbii barbaada waan hundayyuu jechuudha kanaaf waan kana asumatti akka dhaabdanii siniin jedha walumaa galatti yeroo ammaa kanatti gargaarsi nu hin barbaachisu nuti nama wajjin rakkinaa hagasiillee hin qabnu siniif galee akkasi kanaadhaaf jennaan dhiifamanaaf godha waan kana ani maqaa kiyyaan akka waan kun godhamu hin barbaadu maqaa kiyyaan booniyyeen galchina jettanii waan kana akka gootan hin barbaadu ani galuu taanaan arra kan boru tikeetti mura namni wanti isa dhorku waa hedduu jira siniif galee namni dhimma mataasaa qaba yeroo kam akka galu yeroo kam akka gaa'ela jaarachuu danda'u yeroo kam akka gaa'elatti seenuu qabu yeroo kam akka jaarsa isaa wajjin jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'a kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti kanaaf maal wanti galuu na dhorku dirqama maallaqa qofa miti siniif galee wanni hedduun jiraachuu danda'a kanaadhaaf jenna waan kana asumatti akka naa dhaabdanii isiniin jedha please ani waan akkana kanan barbaadu dalagataan jira kanaaf jenna galatoomaadha ulfaadha
Wama meeqa si hordofu sheekota gurguddoo si hordofu si beekaniiti miti bar. Osoo iyyuu si beekanii shahadaa qabachuu keeti yookaan hojii gaggaarii hojjettee akka takkaan si beekuu danda'a. Wanta amantii biraarraa dhufteef respeektii si qabaatan gurguddaa si ilaalan. Kan nama gurguddaa kan ofirratti hin taasifamdooti yeroo viidiyoo akkasanii waraabdu. Shinu haadha. Akkatti na dabbarte bakka hayaadha yoo injiraami miira namaa wa'ii harkisuu wa'iitti akkasitti hojjet viidiyoo yeroo iddoo jiboon hin tun. Kala jaartii nama guddaati adaba kan kee waradhu. Jaarsi kan kee hinaafuu qabu. Isa maraachuu barbaaddeeti. Isa asaabbaduu barbaaddeeti. Kalaas dura ergatte seenti bultiin tun bultii kabajaa ta'uu qabdi tante ta'e eenyumaatu nu adda ta'uu qabdi. Akka nu baanee haasawnu kanatu haasawuu qabdu jetti. Kalaas nama ilmii barsiisu, nama hadiisa barsiisu, nama quraana barsiisu, nama shari'aa barsiisu waan ta'eef jaarsi kan kee kun isaafis respeektii namoota isa jala jiraniifis atilleen immootuyyuu siif sababa isan laallamta sii galte. Gadi qabanis ilaala sababa jaartii nama guddaati siin jedhan bakka namni ilmi beeku nama guddaa jaalatee jibbee har'a darasaan asirra deddeemtee isa qayxullee isan geettu. Isin galte amma illee mootu sheekotiin takka sheekotiin raapparii fi sheekotiin diikoorii ruuzaa jechuu ka sheekaa kana diqqeessu barbaadan waan dhabaniif akka sheekaa kanatti uqatii waan dhabaniif dubartoota fi barattoota biyya alaa kana keessa walitti qabanii guruuppiidhaan barsiisu waan dadhabaniif. Hindanda nama walitti qabuun ulfaataadha. Nama kudha walitti qabdee guruuppii keessatti ajajjee barsiisuun ulfaataadha. Inni garuu nama kuma meeqa barsiisa ni beekta. Kanaafuu har'a yoo abbaan barbaade dhufee jaarsa hanqee sababa keetiin xiqqeessu sitti dhagahamuu qaba beekti. Gaafa ati dhuftee balaa wayii lokkoste isa xiqqaataa jira. Isa arrabsamaa jira. Sababa hanqee arrabsame malee ilmi isaatiin guyyaa takka gabbee arrabsameen beeku namni kun. Si dura barsiisaa tureemi garuu gaafa sinnikaa walirra ateera as arrabsamaa ture jechuun ni ga'a. Hin maraachin hin asaabbadin hin qolla'amin. Taragaagay kalas gadi ragabba gadi jedhe hin dhaqqabdu hundaayyuu faashinii har'a shamattan kan salbaajii har'a shamattan kan homaa ishaa salbaajii waa takka homaa isiniin gootu guyyaa takka bichaa fotoon kaatanii ol keettanii hojii arabaatti deemtansa kalas akka nama waan addaa wahii hiriyyaa addaa wahii yaalellee bakka bultii keessan qabadha seenammaan tunu gorsa si barbaachisa biifti namni si gorsu hin jiru kaariyyaan ta'e booniyyee ati riyyaa booniyyee namarraa gorsa fudhattan namni si gorsu hin jiru atu bultiin ta'etu akka rabbi fedhe jirta biif bultii tantee jabeeffadhu ila namu abbaa manaa isaati wallolaa wal nyafaraa waggoota wajjin jiraataa jira obsaan hundi keenya qabsoome yeroo dhibbaa ol wallollee yeroo dhibbaa ol araaramneet amma dalaakosiisaa jira maaliif jibbinee miti dhiira kana isa dhiisnee dhiira biraa deemuu jechuun dadhabnee miti dhabnee miti isin galtee garuu jibbineeti hin feenu dhiira jijjiiruu hin feenu dhiirri faashina salbaajitii miti okkee kanaaf bultii tantee jabeeffadhu bultii namaa keessa harka fudhu isii qofaa miti namoonni fakkaattonni akka isillee jechuudha bultii teessan takkitti qabdan jabeeffadha yoo wallaltan